yaaduu irra ture jarri OPDOdha. Ani akka nageessoo iddoo dubbeedhaatii fi Taayyee Dandaadhaa ajjeechaa manguddicha Gujii kana qindeessan shakkii takka illee hin qabu. There is no doubt. Shakkiin takka illee hin jirtu. Nageessoo iddoo dubbeedhaa. The first thing he did since he moved back to Ethiopia is to kill the elder of Guji. Kana nageessoo dubbeedhaa. Seenaan siyaadachuudhaaf taa'u dura dhayxee wanni ati goote tarkaanfii manguddoo nama keetii jiraa keessatti siyaasaa dalaguudhaaf ajjeechaa raawwachiiftee jechuudha. That is nageessoo iddoo dubbe. Caffee Raamis waan takka qoratu malee irra ga'u malee akkanumatti hin dubbatu. Dhibbaa fi dhibbatti manguddicha Gujii kana namni ajjeechaa isaa qindeesse namni siyaasaa itti dalagachuudhaaf waan kana godhe nageessoo iddoo dubbeedhaatii fi Taayyee Dandaati. Irra caalatti nageessoo harka keessaa qaba. Kana akkatti fudhaa. Boodarra warri miidiyaadhaa qoratee irra ga'uudhaaf ta'a. Irra ga'uudhaaf ta'an. Mootummaan kana waan TPLF godhe direct copy gootee hojjechaadhaa jirti. Jara keenya laal dubbii gabaabduu. Jarri OPDOdhaatii fi TPLF walumattuu TPLF jiin. Warra galgala ajjeesee ganama taaziyaa dhaqee sabrii namaan jiru. Galgala dhufeetii fi ajjeesan ganama dhufaniiti sabrii taazee dhufnee jedhanii sit dhufan. Mallas Zeenaayidhaan mala kana nu baasee amata 27 Oromoo irra deemaadhaa ture. Don't forget this. Kaneedhaas gaafa TPLF jarri olaantummaan uummata Tigraay Oromoo irra turte beekadhaa ka mana seenee Oromoo ajjeesaa ture ka Oromoo ajjeesaa ture TPLF miti Tigreedhaa miti. OPDOdhaatu dura deemee jaalatamuudhaaf fudhatama argachuudhaaf aangoo argachuudhaaf nama keenya ajjeesaa ture. Oromoo ajjeeseeti aangoodhaan argata. Oromoo ajjeeseeti maallaqaa jijjiirrata. Arraas wanni nageessoo iddoo dubbeedhaa godhe aangoo xiqqoo tanatti kennuudhaan Gujii keessaa nama cimaa Gujii ajjeesisee shaneedhaa akkana godhee uummata Gujii haati shanee jibbaadhaa isaantu kan isin godhe. Laal, this is childish politics. Childish. Akkamitti waan akkanaa hojjetta nageessoo iddoo dubbeedhaa. Akkamitti waan xiqqoo akkanaa nuti bar waan guddoodha dalaydaa yoo xiqqaatti jedhu OPDO kanallee jijjiirtee waanii gootaa jennee barsirraa eegaadhaa jirraa nageessoo iddoo dubbeedhaa. Qa'ee teeti deebiteeti dhayxee du'a qindeessitee yooni manguddicha kana ajjeesan ummanni Gujiidhaa waan manguddoo kana jaalatuuf shaneedhaatu ajjeese jennaa shaneedhaa fi jara kana wal afaan finnaa. Maaliif siyaasa akkanaa keessa galta? Why you do this? Aangoo xiqqoo tanaacha aangoo borsirraa fuudhuu ta'an boru kabiraa bakka buusan Abiy taatu aangoodhan turtu zaman Abiy kana kaasee kaan naqata kana kaasee kaan fida seeree Abiy nama baalageedha nama kabajaa qabu miti. Ati nama kee jeefteedhaaf kabajaa argattu nageessoo dubbeedhaa manguddicha Gujiidhaa kan ajjeefte kanaaf Abiyyiin si jaalatee aangoo irratti zaraamsin dhiisu. Abiy is not that kind of person, my brother. Akkamitti Ameerikarraa galtee osoo hujii gaarii hojjettaa jennee si eeynu qa'ee teeti galtee qa'ee tee keessaa manguddoo ajjeesifta nageessoo iddoo dubbeedhaa. This is very sad. This is very sad nageessoo. An duraan xiqqaattu waan gaarii gootaa jeessa dhaayi ture. Waan gaarii warra akka Taayyeedhaa gowwaa kana gorsitee lakkii siyaasaan akkanaa miti. Maaliif ati nama siistama westii keessa ture hanga tokko. Siistama westiidhaa kana ni beektaa. Namni siyaasaan wal dhabuus wal mormaatuma wajjin nyaatee dhugee wajjin deema. Wanni kun siif galaa jeetii yaa ture nageessoo. Akkamin namni Ameerikarraa galee sanuu qa'ee teeti galtee manguddoo qa'ee teeti nama guddaa biitti jala deemtu nama guddaa biyyaddaan galchu aangoodhaaf jecha yeroo ati ajjeesiftu kuni
nageessoo seenaa gubbatti siif barreeffamee jiraata. Riphee lolaan nama karaa ajjeesu. Gara keenya laawwee siima. Waa'ee riphee lolaa siima. Riphee lolaan nama kanaa ajjeesu. Riphee lolaan namoota kanaa manguddoo biyya keessaa kana ni jabeeffata. Maaliif waan uummata dhiyaachuu barbaadaniif, waan uummataa wajjin walii galuu barbaadaniif, waan jireenyi isaanii uummata irra taateef riphee lolaan warra akkanaa kana dantaa ifiitiif eeggata. Yoo dhugaa bira barbaadan. Amma jarri bilchiginnaadhaa inumaa shanee jechuu bira kutaniiti Joohariitu ajjeese jedhama eenyu tana kaan amma guun baruutu akka arku tana kaan Joohar uummata gujiiti jibbaa manguddoo gujiitu du'ee kanaafuu Joohar erga keessaa qaba. Mee ilaalaa wallaala keessan. Mee Joohar wataadara qabamu Joohar qawweedha qabamu. Jarri shaneedhaa. Jarri waraanni bilisummaa Oromoodhaa ka uummata keessa jiru. Uummata keessa jiraatu dantaa ifiitiif hin eeggata. Akkamitti zamana kana ammaas ifii ajjeeftanii ifii taaziyaa way hayyuu nurraa du'e hayyuu nurraa ajjeefame diraamaa ijoolleedhaa akkanaa kana taayye. Qeeroon dammayxee bira kuttee jirti. Uummanni Oromoodhaa ni beeka. Uummanni Oromoodhaa oppidiyoon eenyu ni beeka. Qabsaa'onni Oromoodhaa eenyu ni beeka addaan. Afaan qawweetiin gubbaa dhaabbattanii akkamitti ammaasii bar jaarsa ajjeesuudhaa fi as baatanii waywaachuu eegaluun keessan bar yeroo takka. Silaa bar xiqqoo mee qoranna goonallee mee xiqqoo ni qorannaa humnatamtu ajjeesee mee dura ilaallaa silaa jettanii bar hedduu bareedaadha. Silaa mootummaarraa wanni eeggamu. Mee ni qoranna jala deemnee wanni kun akkamitti godhamee manguddichi kun akkamitti ajjeefamee silaa fakkeeffachuudhaaf xiqqoo akkas gootanii gaarii ture. Hin beektan gaa galgala ajjeeftaniiti ganama way manguddichaa du'e warri suuraadhaan Facebook balleesse isin maaltu jeese barshaneetu jeese osoo waa takka qorannaa takkaan maletti aangoonni keessan as bahanii akkana jedhan. Anuguuniin isin nama siyaasaa beekuuf keessaan qabdanii dabballee cimtuun qabdan hundi warra garaa isin maxxanee garaadhaaf walga'e warra garaadhaa ka walga'e nageessoo fi tana haadhaa warra akka tana haatii fi warra akka taayyeetii fi abiyyis tana haadha wali qabi hundi isaanii useless ignorant warra waan amma nyaatu malee taburuu hin yaadne waan tan ammatti jiru malee takareedhaa yaadanne hay. Akkamitti waan TPLF kalee Oromoo irra dalayde ammaasii isin Oromoo irra dalaydan. The same people. Ooppiduuma kaleedhaatu abbootii garaa tabiraatis alaa fi keessaafit dabalee jabaatee ummatuma kalee ooppidii oo miidhaa turte arraan tanaas miidhaa jirtan. Nothing new. Mee maaltu jijjiirame Oromoodhaaf. Hay jijjiirama kanaa gufata jijjiirama ammaarreeta jijjiirama qawwuma kalee ummata Oromootiin ajjeesaa turtaniini arraas Oromoo ajjeesaadhaa jirtan. Tooftuma kalee abbaan keessan TPLF itti isin jaareeni ammaas deemaadhaa jirtan. Miidhuma kalee Oromoo irra gahaa turteetu inumaa irra caalatti akka hamaadhaan Oromoo irratti ammaas deemaadhaa jira. What is changed? Sigale mee maaltu jirame amma nageessoo wanni amanii aangoo kanniif ummata gujiitiin qabachuudhaaf diraamaa ummata gujii dalaganii ummanni unoo keessaniis nu wajjin jira jedhanii nageessoon waan shanetti sijaa qabuuf waan kaafaa'utti sijaa aara qabuuf kaafaa'u sababa maallaqa wal dhaban kaafaa'u wajjin walolee jira jarri bilchiginnaadhaa laal hanganuma laali nageessoon kaafaa'uudhaa wajjin maallaqa jalaa fuudhee wal dhabee jira okay hayyee shanee duraanuu hin fedhu okay. Then Nagesso is the right person to work with Biltsigina because he is against OFC and he is against OLF. That's how they pick them. Akkana kitti fuudhan garte. Isaan ulaagaa isaan biratti jaallatamuudhaaf jaarmoota Oromoodhaa kana hunda qabsaa'ota Oromoodhaa hunda jibbuudha qabda balaaleffachuudha qabda. Oromoo irratti yakka dalaguudhaaf qophii ta'uu agarsiisuudha qabda.
Amma Nagesso just proved himself by killing his own uncle. Adeersa jeeti aangoo tan mirkaneeffachuudhaaf aangoo tan aangoo dhugaa godhachuudhaaf dirqama adeersa jeesee hunoo laala. Awwaan naan jettaniin godhaa gara jabeenya karaatiin dalagaa hunoo ganda keenya dhaqeetiin gujitti manguddoo gujiitan jaalattu ajjeesee shaneedhaatu godhe jechuudhaaf akkana godhee hunoon harkaan amanaadha. That's it. Wanni amma Nageessoon godhe kanuma. Waan kana amma ijoolleen amata 10 ni beekti eenyu Nageessoo. Ijoolleen amata 10 akka gaarii beekti. Jara keenya naa barreessa. Caffeeraan mismaal jejaa. OPDO'n warra akka tana haadhaa kagale kanaas dhooyteeti shaneetu jeesee jechuu ta'is. Maaliif isaan harargeedha qaban nafaa jedheeti tana kumammaan tana as beeka joora arrabsu kana. Tana kaan Joora arrabsaa, Shanee arrabsaa, Daawit arrabsaa, warra Wallaggaa arrabsaa, Arsii arrabsaa, Maarree arrabsaa. Kanumamma kun diraama ilaalamma siyaasaan tiipe lafa kana. Fi qabdeessi faayidooytee hugguu sirraa fitte deeggarsaan sirkachuudhaaf sumaa hujjeeftee hunoo laalaa jara kaantu jeesee waan hangaasaan Shanee arrabsaa tureef. Shaneedhaa dhufee dhawee jeniituma OPDO'n ifii dhooytee hunoo laalaa uummata Harargeedhaa jechuudha ta'an. Kun siyaasaa TPLF dalagaadhaa turte. Jabaa Tuulamaatis Tuulama keessaa yookaan warra isaa dalagu kana dhawaniiti hunoo shaneedhaa dhawee laalaadhaa jedhan. Kuni diraamaa TPLF dalaydee baddannotti hallayyaa haadha quretti nama viidiyoo waraabaadhaa nama guurtee laala. TPLF waatu viidiyoo miidiyaa geessanii viidiyoo waraabaadhaa lubbuu namaa ajjeesanii fannisanii boolla keessatti guuraadhaa viidiyoo waraabanii viidiyoo san boodarra dookumentarii tolchanii maal godhan? Waan OLF ummata Amaaraa godhee laalaa jedhanii ifii dabarsan. Waan san ummanni Amaaraa jala deemee laaleeti taadaa OLF eheen kaadarragee eheennin viidiyoo qartoo ilaa kellaachuu OLF no wes man no yeqdaau jangaafin kaatagaamman tan hayyoonni Amaaraa kaase. Hayyeegaa eega OLF waan kan ummata keenya katti fixee boolla guuraa jiraate viidiyoo kana jara OLFitu waraabee isinii kennimu wajjin akkana gootammo isinumaa dhaqee waraabee akkamitti waraabuu dandeessanii gaafin kaate. Deemteen boodarra TPLF akka ifii goote amantee lakkii OLF miti yakka baddannoodhaa nuutu dalagee jette jechuudha. Dhageessa. Arra uumasanii Nageessoon faan irra deebi'anii Nageessoo fi Taayyeen faan haalli isaan gaasa qoon qabanii gaasan Oromoo maal jirti qoon qabanii gaasan akka Oromoo waan akkanaa keessa qotte akka diraamaa akkanaa kana TPLF duraan dalee hin beekan ture. Sigalee arraas diraamaa san dalagan. Wanniin isinii dhaamu manguddicha gujii ka ajjeefameef hedduu gaddina. Garuu wanni kanaa naannoo Oromiyaadhaa hunda keessatti ta'uudhaaf ta'is. Harargee keessaayis nama hedduu Shanee arrabsu dha'uudhaaf ta'an yookaan nama hedduu Shanee faarsu dha'uudhaaf ta'an. Boodarra uummata Harargeetiin hunoo laalaa tana kaan akkasitti isaan arrabsaa oolaa kanaafi Shaneen nama ergitee dhooytee hunoo laalaa. Shaneen farra qabsoodhaati, farra ummataati, hunoo hayyuu keenya akkana gootee ilaala jechuu ta'an. Tuulama keessaa already godhan. Waan burraa ta'e yaadda poolis koomishinara burraayuutti ajjeesan kaayyoon isaatis kanaan wal fakkaata. Ummata Tuulamaa Shanee jalaa deebifnaa jeniiti. Ummata Tuulamaa akka ABO jibbu goonaa namni sun nama Tuulamaati. Nama cimaadha, nama jabaadha, nama sabboonaadha, nama Oromoodhaaf naasuu qabu, nama ummata kana eegu. Waan ta'eef jabaa isaanii ajjeesanii maal jedhan immediately Taayyeen as bee maal jedhe? Shiftaa Shaneedhaatu koomishinara keenya ajjeesee jeeti immediately huggusuma qorannaa takkaa malee barreesse. Arra dubbiin sun akkam taate namni qoratee ifa baasan jiru dubbiin sun hin dubbatamne caal OPDO jechuutti usee jechuudha. Garuu kaayyoon isaa waan nama jabaa san ajjeesaniif Oromoota Tuulamaatii fi adda bilisummaa Oromoodhaa jibbaa iddoo kaa'uudhaaf diraamaa san dalaguudhaaf kan itti milkooyne ijoolleen Tuulamaa
sabboontonni beekaniiti tuffatanii oppidoolleen qaanfatteetu mochuwaan cal jettee afaan qabattee jechuudha. Arraas Gujii keessatti qaalicha kana wanni ajjeesaniif silaa jaalala uummata Gujii arkachuudhaaf ummata Gujiitii fi adda bilisummaa Oromoo iddoo jibbaa kaayanii hunoo jarri kun duraanuu diina isiniin jenne jara kana kaa'eef keessaa baasaadha jarri kun jiraa keessan isin raajjeessee jiraa jedhanii silaa diraamaa kana dalaguudhaa barbaadan. Garuu uummanni Oromoodhaa dalagaa oppidoodhaa eega oppidoo TPLF akka meeshatti uummattirraa hojiin oppidoodhaa maal akka taate akka gaarii tolchee beekan uummanni Oromoodhaa. Gujiis Booraniinis Tuulamniinis Harargeenis hundinuu akka gaarii tolchee beekan. Oppidoon eenyu namni ittiin himuu jechuudha gaarii beekani. Nageessoon kiyya Ameerikaadhaa dhaqeeti duuba taajiidhaa fi tarakaadhaa hojii wal baratee akkamitti uummata Gujii kana shanee jalaa deebifnaa akkamitti uummata Gujii kana as deebifnee as qabna jedhanii yaadanii nama jiraa nama jabaa gartee Gujii keessaa ajjeefnee shanee jisaa jennu. Wanni kun waan kalee dalagameetii nurra beeka uummanni. Mee xiqqoo fakkeeffachuudhaaf gartee akka nama qoratu lafarra harkifnillee hin jenne. Dhawaniituma huggusuma shaneedha jan. Dhawaniituma huggusuma Joohar jammaa eenyu tanakaan eega ganamaa waa maxxanse. Joohar uummata Gujiin fedhu Haaji Buttaan uummata Gujiidhaan fedhu Haaji Buttaan uummata Gujiidhaan fedhu mee Haaji Buttaadha ilaal dabballoonni oppidoodhaa hungamasii shanee jaa hungamanaa Haaji Buttaadha jaa walquban qaba waa takkillee amma tanakaan eega ganamaan ka'e Haaji Buttaadha jaa Haaji Buttaan footoo jaarsaatiif Joohar waliin maxxanseeti Haaji Buttaan uummata Gujiin fedhu duruu which means taayyeen gamasii shaneedha jaa jarri kun ani an oppido duraan waraabee kunse xiqqollee atu wayyaadhaa waanuu beekanii diraamallee dalaguu numa danda'anii waan juu yaaduu ture. Garuu oppidoo hangam takka gowwaa walitti qabamee waa'ee biyyaa haasu. Gowwaa walitti qabamee uummata guddaa kanaan deemna ju. Gowwaa walitti qabamee beekaan nu malee hin jiru ju. Gowwaa hayyuudhaaf ifii taa'u an oppidoo malee arkeen beeku. Arkee. Yeroo oowwi dhukkubaa addunyaa shoorarkeessaadhaa jiru kanatti isaan kana keessa gaddeebanii hayyuu Oromoodhaa tokko dhawanii diraamaadhaan dalaguudhaaf yaaluun isaanii hangam takka jarri kun diina Oromoodhaati agarsiisaa jechuudha. Sigala yeroo uummanni ifiifuu akkamitti dhukkuba kanarraa ifeeyna akkamitti if dandamachiifna akkamitti maatii teenya eeyna uummanni keenya uummata rakkataadha uummata mana galee taa'uu danda'uu miti uummata guyyarraa gabbahee dalagatee ilmaanitti waa galu yeroo uummanni yaada kana keessa galee jiru kanatti manguddoo Oromoodhaa dhaqanii ajjeesanii lakkiinuu miti namni hijibu kahuudha heddummaataa jetti Oromoon. Kijibaan kahuu heddummataa jan eega jaarsan ajjisirraa eegalanii jarri oppidoodhaa kakachaadhaa jira maal jedhanii nuu miti eenyu isin jee nuu miti shaneedhaa barka jechuudha amma wanni isaan godhan kuni nuu miti Jooharii godhee mee eenyu gaafateewu ifumaaf gaafirra bahu jiran malee eenyu gaafate barba dura hin gaafatamne if dura fiiganiiti kakachaa jiran. Diraamaan isin dalaydan kuni deemee luka isin jalaa fuudhuudhaa deemu oppidoo yeroo tana dabartu dhukkubni kun haa dabru dhiyeenya kana wanni siyaasaa dubbachuu dhiifnee tasgabbooynee waa'ee dhukkuba kanaa uummata keenyamee hamiluma isaatuu jaarraa jennee haasawaa jirruuf siyaasaa toltee qaceeltee osoo hin ta'in akka keessa kana diraamaa dalaguu wallaallee osoo hin tahin lakki yaanni uummata keenyaa kara tokko haa deebi'u karaa gartee lubbuu isaa dandamachiisuudhaa karaa if eeguudhaa haa deebi'u waan ju'uufi haasa'uu dhiifne. Garuu isin waan kana nuti isuu kana akka carra fudhattan akka carratti fudhattaniiti
amma namni quba qabun jiru kana keessa waa balleessinee kana keessa filmaataas dabarsinee osoo jaarmota Oromoo tokkollee marichisin kana keessa haangoonee kana keessa laaqaadhaa jirtanii jechuudha. Yaasni gala. Kanaafuu am really sad nageessoo oddoo dubbee farraa waan akkanaa arkuun kiyya an duraan xiqqoo nama hawwatuun seera. Nageessoo oddoo dubbeedha akka dhufetti torbaan lama taa'ee naannoo Gujii dhaqe. Gujii dhaqee Gujiitti simadhaa janiini uummata dirqiidhaan baasanii si galee uummata dirqiidhaan baasanii okay simatanii ol deebi'ee jechuudha diraamaa kana shikaala kana gadhee ol deebi'e. Shikaala kana ol gadhee ol deebi'e. Aangoo naa kennanii anuun bakka keessan bu'eetiin bilchiginaa keessatti aangoo hirkadhee waan kana gartee aangoon tun naa eegamtu. Dirqamni nu kenname yakka kanaa dalaguudha yakka sana warra wajjin dalagu qopheeffatee dhufe jechuudha. Si galee kuni an nama sammuu qabu nama biyyoostiidhaa kanaan xiqqoo taa'ee waa hubadhee jirurraa waan akkanaa eegeen turreen. Waan akkammaan tan nageessa oddoo dubbeedhaa qeessa galee godhee kana anumaa bara asirraa Hararge galee ganduma keenya dhaqee manguddoo biyyaa ajjeesisee bara aangoo tana naa jabeessaa na amanaadhaa hunoo an akkattiin nama kiyya ajjeesuu beekaa jiru bara. Wuma gartee TPLF kalee godhaadhaa turte ammaas godhaa jiran. Hunoo an nama kiyya ajjeesu tokkoffaadhaa takkaan dhawa nama kiyya ajjeesuudha akkattiin ajjeesee isin garsiisaa. Kanaafuu aangoo tiyya naa eegaadhaa yooni dhiiga nama keetiitiin kan harkatu taate aangoo maal si gooti nageessoo? Maal si gooti? Nama oppidoo keessaa nama dheengadda oppidoo dabalame nama duruu harka dhiigaa siin harkee jechuudha. Nama dheengadda baatii laman gahin oppidoo keessa seenee aangoo hirkatee nama duruu harki dhiiga tahee qeessaa Gujii dhaqee manguddoo ajjeesee gale siin harkee jechuudha. Jarrummaan oppidoodhaa kuunuu kanan goone nageessoo. Jarri oppidoodhaa warri si dura gale. Warrummaan si dura galee bilchiginnaa jabeessaadhaa bilchiginnaa falmaadhaa jiru shira akkanaa kana Oromoo irratti hin dalayne shira akkanaa kana qa'ee fi dhaqanii nama ifirratti hin dalayne. Oppidoon haduubaan dhufee irraa maadha. Aangoon namatti haaraati maraachiti jechuudha. Shiilee wanni ati goote waan qaaniitti nageessoo. Abaa jibbuu jibbi mirga qabdaa. Abaa jibbuu mirga guutuu qabda jibbi. Kaafaa jibbuu mirga guutuu qabda. Oppidoo deeggaruu fi oppidoo ta'uu mirga guutuu qabda. Kanaa hojii rakkoo takka illee hin qabnu. Garuu oppidoo aangoo oppidoon siif kennite jecha qe'ee teedha hixxee manguddoo biyyaa ajjeessuun kuni yakka. Kuni seenaan siif barreeffama. Kuni waan dhiifaman qabne nageessoo. Waan dhiifaman qabne. Ijji 100% የነገሶ እጅ አለበት። ነገሶ ወኒ አላኸንራ በርባደሜ ገሌፍ ዋና መጉጂ ተሄፊ ኡመተ ጉጂ ኸና ወራና ኺሳባሴ ወራና ኸናን ፋላ ጎዴ አከኑ ጀለዴ መንኑፍ ጎዳ እቲ አመነኒቲ አላኸንራ አንጎ ቆደ ኻኒፊ ብልጽግናን በየገልፈቴ ጀቹ ገለኒ ኢሪሰርን አንጎ ኢሳን ከኒፍ ከናፍ ገለኒ ነገሶን ገልቼፍ መንጉዶ ጉጂ አጄሴ አደብልሱማ ኦሮሞቱ አጄሴ ጂኤ መቃ ከነ ኡሜ አባኦዳፊ ኡመተ ጉጂ ወላፋን ካሄ ወላፋን ዴቢሱ ዱጋን ጅቷን